Ka'iitii nuuf sirbii geerarii nu kaasi sagalee kee rasaasaan yartuu golaa yaasi. Nullee yoos jabaannee gaddaaf baadhiifna. Jirraa jirtuu akkam jirtuu kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan chaanaala koo Oromiyaa show dhiyoo fagoo keessaa fi ala teessanii kanneen hordofaatii jirtan maraa fi bakka isin jirtan maratti nageenyi rabbii guddaan isin haa qaqqabu isiniin jecha. Egaan guyyaa har'aa kana mucayyoo xiqqoo waggaa 10 walaloo artistii Haacaaluu Hundeessaa wareegama isaa guyyaa waggaa tokkoffaa ilaalchisuudhaan barreessiteef hin qabadhee isiniif dhiyaadhee jira viidiyoodhaan jechuudha. Egaan mucayyoon kun baay'ee xiqqoodha, walaloo nama barreessuuti danda'u hin fakkaatu, garuu walaloo haala ajaa'ibaa ta'een barreessiteef jirti. Hanga xumura koppii kiyyaatti na waliin taasisaniin jecha namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaala keenyaa dhuftanii subscribe gochuudhaan maatiiwwan chaanaala keenyaatti akka dabalamtan, akkasumas immoo viidiyoo keenya guyyaa har'aa like godhaa. Like inni isin gootan waan isin miidhu waan hin qabneef like nuuf godhaan isiniin jedha. Gama koppii kiyya guyyaa har'aaf qabadhee dhufeettan isin dabarsaa. Amma xumura koppii kiyyaatti na waliin turaan affeeraa kiyya kabajaaf jaalalaati. Ka'iitii nuuf sirbii geerarii nu kaasi sagalee kee rasaasaan yartuu golaa yaasi. Nullee yoos jabaannee gaddaaf baadhiifna. Marga sitti cirree eebba sitti biifna. Nuuf jiraadhu jennee si eebbifna nutis. Tarii eebba keenyaan si baqatti duutis. Maaf calliftee boochifta lammii kee. Maal siin jetti milkiin giiftii fi wabiin kee. Maal siin jetti maal jedha hundeessaan. Maal jetti guddattuun maal jetti faantuun. Yeroo gaddi keetiin ijaa luqqaatee garaachaa gubattu. Mee maaloo yaa hacee eessa akka deemtee ati tokkoon dubbattu. Yaada kee jijjiiri. Qaxalee ilma sabaa isa sagaleen simbiraa. Goota goonni dhalchee abbaa hundaaf firaa. Moodela gootummaa fakkeenya jaalalaa. Egaan akkuma ilaalaatii turtanii mucayyoon kun hedduu xiqqoodha, mucayyoo waggaa 10dha jechuudha. Walaloo kana haala ajaa'ibaa ta'een garuu barreessiteef jirti. Akkuma viidiyoo irraa ilaalaatii turtan shaamaa qabsiifattee uffata gaddaa uffatteeti kan isheen barreessite walaleessaaf turte jechuudha. Egaan mucayyoon kun barattuu kutaa 4ti, akkasumas illee naannawaa addaa Finfinneen jiraatti. Yeroo ammaa kanatti kutaa 4 baratti jechuudha. Kana malees yeroon guddadhutti sirba isaa remixii gochuutiin barbaade jetteeti jirti. Egaan mucayyoon kun YouTube chaanaala dhuunfaa isheetii banatteetii jirti. Achirraan deemtanii subscribe gochuudhaan maatiiwwan chaanaala isheetii itti dabalamtanii koppii isheen achirraan dabarsitu hordofaan isiniin jedha. Egaan gama kootiin koppiin guyyaa har'aaf qabadhee dhufee kan isin hanga yoonaatti na waliin hordofaatii turtan kana fakkaata. Hanga koppii bashannansiisoo fi barsiisoo akka guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaannutti nagaan tura. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaala keenyaa dhuftan immoo baga nagaan dhuftan. Oromiyaa showdhaan subscribe gochuudhaan maatiiwwan chaanaala keenyaatti akka dabalamtanii, akkasumas immoo viidiyoo keenya guyyaa har'aa like godhaa. Koomentiin keessa waa hundumaa caalmaa waan nu barbaachisuufis koomentiin nuuf barreessaan isiniin jedha. Gama koppii kiyya guyyaa har'aa asuma irrattan xumuraa. Hanga koppii biraa walitti deebinutti nagaan tura. Bye bye.